natti hanjamaa godhee sagalee akka waan anan sagalee san haasee dubbadhee fakkeessee sagalee takkaatamma haaraa deemaa jira. Sagalee san jalatti namoonni hedduun osoo soomana Rabbii osoo Ramadaan afaanii qabanii koomentiidhaan arraban ta'an arrabsaa jiran jechuudha. Akkuma viidiyoo isaanii argitan jechuudha hedduu tokko aaraniiti kan isaan bo'aa jiranii sanuu Ramadaanaanii kan isaanii mimmaan isaanii harcaasanii bo'aa jiranii ijoolleen uumaa Rabbii keessa galanii waan Rabbiin ittiin kalaqee nama uume keessa galaniitu haasaa akka isaan Ustaz Mohamad itti haasa'an yookaanis immoo akkaataa isaan itti dubbatan hin beektu hunduma keenya beeka jechuudha kun uumaa Rabbiiti waan Rabbii nama uumeedha jechuudha amala giingee jedhama maqaan akkasii jechuudha namni kukkutaa haasa'u giingee jedhama akka biyya keenyaatti giingee jenna nuti akka biyya adda addaatti immoo hin beeku jechuudha akka biyya keenyaatti jechuudha haasaa isaanii kanaanitu isaan fakkeesseetu gurbaan tokko viidiyoo isaa fi lafiitti argitanii jirtu fuuldurarra gash hin jira waan ta'eef isaan fakkaateetu maal godha akka Ustaz Mohamad kanattitu haasaa jechuudha gurbaan tokko uumaa Rabbii keessa galanii anatu kanatu caala jechuun uumaa Rabbii keessa galanii laaquu jechuudha wanta akkasii wallaahi hunateen akkon baay'ee tokko dabbara waan akkasii nama qeequ waan Rabbi namaaf kenne yookaanis immoo waan Rabbi ittiin si uumeeni nama qeequuni wallaahi hin barbaachisu. Maaliif wanti sun darbee dhufee si qaqqabuun isaa hin oolu waan ta'eef isaan amma maal jedhanii wallaahi jedhan yoo namni na arrabse yoo namni waan fedhe naan jedhe waa'ee booniyyee irratti namni na arrabse namni natti dubbate aaree dhiifama nan godhaafi garuu jechuu kana dhiifama hin godhuu fedhan abadan du'een bada malee jedhan yoonni dhufee dhiifama nan gaafatin gurbaan ana fakkaatee dubbatee uummata na arrabsiise yookaanis immoo uummata natti kofalchiise kuni arraban hin jenne jedheen fayyadame ana fakkaatee dubbate kuni ani dhiifama isaaf hin godhuufi jedhan yoomal qiyaamaa dhiifama isaaf hin godhuufi warroota viidiyoo koo waraabanii waan hin taane narratti barreessanii warroota akka barbaadeetti natti fayyadamanii viidiyoo kiyyolii gad oofanii isaaniif dhiifama nan godha garuu jechuu gurbaa kanaaf dhiifama hin godhu kuni uumaa Rabbii keessa galeetu naqeeqee jedha. Otuun du'ee badee dhiifama hin godhuu fedhanii mimmaan isaanii harcaasanii bo'aa turanii viidiyoo isaanii argitanii jirtu feesbuuk irratti gadhiisanii jiru jechuudha. Sagalee kana waraabanii jechuudha. Ani sagalee jalaa balleesse kuuwwan immoo dhaggeeffatanii jirtu maaliif feesbuuk irraa wanta fidamu kana yuutuubiin hin barbaadu waan ta'eef saniif jedheeni malee dhugaa Rabbii aaraniiti kan isaan dubbachaa jiran wallaahi dhiifama isiniif hin godhuu utuun du'ee badeeyyuu jedhanii. Yaa nama keessatti dhugaa nama na keessina waan barbaadan viidiyoo isaanii bakka isaan gaarummaa dubbatanitti bakka isaan waan gaarii godhanitti mata duree sobaatti barreessuu dhiisanii mata duree dhugaatti barreessanii yoo viidiyoo isaanii waraabbatanii fidanii yuutuubii irra gadhiisan itti sookee rakkoon qabu bar abbicha feemesii godha bar yuutuubii irratti waraabanii fidanii amma nama tuktuk irra jiru nama feesbuuk irra jiru fiddee dhuftee yuutuubii irratti gadhiiste beeksisa gochaa jirta karaa biraa jechuudha. Mastaawaqiyaa hojjechaa jirta jechuudha. Waan gaarii irratti barreessitee soba dhiistanii kijiba dhiistanii waan gaarii irratti yoo barreessanii hunateen na'ukko mastaawaqiyaa gochaa jirtu jechuudha. Kuni waan isaan baddalu miti maaf isaaniyyuu miidiyaa irratti bahanii haasa'u sasanaa isaan sanatu fidanii waraaban yoo gadhiisanii tiisookee rakkoo qabu. Garuu immoo jechuudha waan hin taane kunoo waan akkas qalbii isaanii cabsu wanta isaanitti gaabban wanta isaanitti muufatan kana akkaniisi dhugaa amala akkasiitiin nama cabsu yookaan nama qeequuni wallaahi qalbii namaa cabsa. Maali gaanam uumaa Rabbii keessa galanii borcuudha bar kun indee uumaa Rabbii waan Rabbi namaaf kenne bakka tola jettee fudhachuudha. Isaaniyyuu itti boonu bar afaanuma isaanii kanaatiin kan ijoolleen barumsa meeqarraa barattee har'a guddatanii jiran jechuudha. Jabarbaarii tokko namani kan akkas godhu isaan bar afaanuma kanaan haasa'aniiti. Garuu immoo jechuudha yoo akka isitan rakkoon qabu garuu jechuudha arraba isaan hin fayyadamin arraba ustaasi kun hin fayyadaminaa. Ustaasa kana nama baay'ee beeka indee nama baay'ee beeka nama baay'ee nama gurguddaati isaan hordofa nama gurguddaati isaan kabaja.
maaliif bakka hin taanetti isaan harkiftu bakka akka isaanii imimmaan isaanii buusan hin godhina har'as boris yoo imimmaan isaanii buusisiiftan malee isiniif hin ta'u maal jechuudhaan jedhe ijoolleen tokko tokko dhugaa rabbiin jazaa keessan isiniif haa kaffalu hunda keessaniif iyyuu jechuu warroonni isaan akkeessitanii isaan boosiftanii arraba isaan haasa'anii isaan deebisuu dadhabu uumaa rabbii keessa galtanii jechuudha isaan boosiftanii rabbiin iyyuu jechuu hojii keessan isiniif kaffalaa jechuu kara biraa dhugaa rabbii amma isaan dhiifaman godhadhani ilaala akka isaan itti aaranii imimmaan harcaasanii boo'an ilmi dhiiraa tokko maaliif akka itti boo'a utuu aaruu baate yoo akkeessi rakkoon qabu maaliifitu jecha hin taane fayyadama jecha hin taane wayii fayyadame naam dhiifama jiratti na waame dhiifama gidduutti na waaman ennaan hin deemee deebi'ee kanaaf jennaan uumaa rabbii keessa galtanii hin boosisna bakka namni tokko maallaan jedha namni waan rifatu wayii tokko hin godhinaa jechuudha dogoggortanii ijoolleen keenya waxxaatiin gara dogoggoruutti hin deebina waanuma gaarii yaadaa malee sanuu nama guddaa qeequuf nama guddaa xiqqeessuuf hin yaadina nama guddaa kabajaa guddaa keessan kabajuu qabdu malee isa balleesse immoo gorsitanii deebisuu qabdu malee dhugaa akkasittiin imimmaan isaanii harcaasanii gaafa bohanii nama gaddisiisa dhugaa rabbii kan garaan namaa gadduu beeku ijoolleen keenya Oromoon dhagaadha namaaf hin gaddistu dhugaa rabbii ana hedduu garaa tokko na nyaata nama viidiyoo isaanii waraabee fida waanuma isaan dubbatan waan isaan haasa'an irratti barreessa malee waan kijibaa fidee irratti hin barreessu jechuudha wallaahi hedduun jaalladha bakka natti tolu dhugaa nama diinii nama rabbiif kabaja qabu nama waa'ee rabbii barsiisu hedduu tokko jaalladha dhugaa rabbii hedduu tokko natti tola kanaadhee waan taane irratti hin barreessu amma yuutuuba kan biraa irratti waan fedhe barreessuu nan danda'a asirratti garuu isaan irratti waan hin taane hin barreessu waan isaan haasa'an waan viidiyocha keessaa arge mata duree viidiyocha keessaa arge fudhadhee barreessa malee waan biraa fidee irratti hin barreessu jechuudha akkasii kanaafiyyuu hin dogoggorinaa yoo balleesse immoo dhiifama naa godha galatoomaa.